Ashama arkafune daawwattoota keenya nagaa fi jaalaltii bakka hundatti isinitti tajaajilatu. Hayyeegaa bakkuma jirtanitti salaamtaan kiyya isinii haa ga'u jira. Akkuma warri baddee jettanii isin jirtanii baddee dhugaadhaa haaluma na bachiisees jira. Akkanumatti egaa kompiitaraa fi kaameraadhaan ni fayyadamnu. Moobaayilaan waan fayyadamnu. Moobaayila akka tasaa magaalaa irratti na jalaa baduudhaan kanatti hara jedhamee kana ammaan moobaayilaa viidiyoo mariin kun kan isaa gabayyaati. Kanumallee wal qabatee baduu hiyyaaf dhiifamaa ganaafillee yerbiyyee itti deebi'uuf qophiin jira. Diraamaa ajaa'ibaati illee qabannee dhufna. Hanumaafuu ayyeegaa hanumaan wal qabannee qophiin arraan tana fuula kan isin duratti as beef wanta kan isin barsiisuuf waliin isin barsiisu sun maali yoo jettan moobaayilonni kan keessan laal istooreejiin full storage baay'een fakkeenyaaf moobaayilonni Samsung jira, iPhones jira, moobaayilonni garaagaraa baay'een istooreejiin guutamtee warroottan application garaagaraa of jala haqan waan itti waraabama sababa jala haqan baay'eetu jira. Kaniif wanta kana hin jechuudha. Kaniif storage keessan kana firaat isaniin memooriin teessan GB moobaayila keessa jechuudha. Akka gaxiqqaatti yookaan baruu barbaadan waan kana ilaaltanii laayik godha. Yoo fi waan chaanala kanaaf haaree taatan immoo sabskiraayib godha. Barnoota kana isin barsiisuudhaaf mee isinummaan share godhaa. Akka nama hedduu ilaalee waan kanatti fayyadamu share godhaniiti. Like godhan hedduu like kuma takkaatti illee ni barbaada. Like godhanii nama biraa saagoo waan kana kanuma wal qabatee isin barsiisaa. Appilikeeshina akkaataa itti stooreejiin isa keessa gaggeeffattan kana isin barsiisaa nu wajjin ilaalaa. Ashama daawwattoota keenya kunoo mee nu wajjin haa ilaallu. Duraan dursee storage keessan wal qixxeeffachuudhaaf settingii kanatti seentan erga settingii seentan booddee connection sound and vibration kayyoo jira san jalaan gad deebitanii application and notification kayyoo kana to'atan jechuudha. Akkanatti erga to'atan booddee laala kanatti isin dhufaa jechuudha. Eega kanatti isin dhufe booddee all application kayyoo kana to'atan. All application kana guyyatan application ota isin dhufu kun laal baay'ee jira. Keessaa haakam firraa eeguu qabdan seeta. Laalama for example GB megabyte dibbala maashantamii jira lama fakkeenyaaf wanni argitan Google Play Service injoo kun amma dibbala maashantamii jira jennu. GB gaxiqqeessu deemna waliin jennee turre waan inni irra walii gale. Gaxiqqaachuu wanni isin mirkaneessu kunoo noojjiin tura ayyee. Godhu vindi jira. Ayyee akkana gootan. Ammaan tana application kayyoo kun jiibni isaa haaqasa dhugaa dhibbaa fi diidamta akka meegaabaayitiidha. Kaayisaa. Kan daataa wajjin kochingii fi wantoota waan hundi walii gala 250 dhufee jira jechuudha. Kana wal qixa kilir cheechingii tuyne haina jira. Kun irratee jira ni gartan akkuma gartanitti asiin tokko laala. Kun mana ijjiin storage kayyoo kana akkanatti hin godhadhaa. Nolan manage search data ja manage wera storage ja clear data ya all data ja akanati all kana to akan okay ne jacho no mega na gadebe dibba bi didem sati gadebe remto ne mega jire dibba lama bi didem shani shantameri jiracho